بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، أهلا وسهلا فيكم. زرت وكمي وقدراتن السنين جدا فيديو نرالي كما قلتن وفتا أروسا وفتا قرى وفتا أووا وفتا هندقا كان فكاتا السنين جدا warroonni barbaaddan karaa wastaabbiin sagalee erguun, karaa imoohin sagalee erguun ni argattanii. dhugaa uffati qorraa kufaan hedduu namatti tora. gatiin isaallee humaan jiru bareeda yaani. hagas marammitii isinin jedha. warroonni yuutuuba kiyya faarii taatan sheerii, laayikii, sabskiraayikii godhuu hin dagatinaa. Akkisi kun gurdii shamizii yaani bifa feetaniin jira jechuu gara bifa 8-9 jira. kunillee uffata qorraa gara bifa 4 biraa jira. kunillee uffatuma qorraahi. uffati qorraa maashaallah hedduu takka babbareeda. hedduu takka qorra namarraa dhoorkaa jechuudha. akkuma beekamu uffanni qorraa qaaliidha. garuu kun dhugaa gatiin isaa akkasuma qaaliin mihi. dhiyoo nan bitadhe suuqa deemee biyya kana keessa wallaahi uffanni qorraa 200 gadi inuma hin jiru jechuudha. akkaan namatti tolu. akkisiin garuu kun immoo maashaallah bareeda gatiin isaa yaani gatii munaasaba. kunillee gurdii shamizii shaanxaa qabaa, shaarpii qabaa, daakiliyyaa qabaa, hizaama qabaa yaani xaqmiidha jechuu. kun hizaamaa fistaana bifa 3 moo 4 innillee akkana bifa hedduu fistaan kana faa namaa fuudha ijoolleen hedduu jaalatanii. kunillee bifa diimaa faadha fuudheen beekaa. innillee babbareeda maashaallah. akkasiniin jedha. baga jiraattanii baga yeroo kana geessanii. wanni isinirra jiru sheerii, laayikii, sabskiraayikii godhuudha. kunillee sa'ata xaqmii jira. xaqmii jaarsaa jaartii akkasumas sistuwaaraa harka naqatanii sa'ata. kunillee sa'ata jaarsaa jaartii. kunillee kadhiiraati shittuu sa'ata maxfazaa birrii hizaama. kunillee wanni kun garuu kan dhiiraa na fakkaata. kan mormaa kuni walaakin walaa dhiira kennaa miti. kunillee sa'ata. kunillee akkasuma gurdii shamizii huccummaan hedduu takka namatti toltola jechuu. kunillee maashaallah jalaabiib kuni hedduu gaariidha. kunillee sujjaataa quraana misbaha harkaati. kunillee maxfazaa xaqmii mormaa harkaas nazaaraa. kunillee kadhiiraati. akkuma agartan kana hunda inshaallah ni argatan. kunillee gurdii shamizii jilbaaba babal'aadha yaani qaama nama sattaraa. warroonni feeta shaarpii irraan godhatanii niqaaba hidhatanii, warroonni immoo niqaaba hidhanne shaarpiitti godhatanii. kunillee maashaallah sama akkasa cinaa jiru kanaaf ka fuuldura isaa kun hedduu ulfaataa walaakin irraa hin harca'u. akkisi isiniin jedha. qaqqaalii kiyyaa hedduu naa galatoomaa. jiraadhaa ulfaadhaa. gadhuma viidiyoo kanaa na waliin turuu keessaniif galatoomaa. warroonni yeroo hedduu na hordofaa jabaadhuu jechaa jirtan hundi keessanuu naa galatoomaa. warroonni jettanillee warroonni jennillee shukraan lakum siniin jedha. akkisii kunillee akkasuma ka jalaan godhataniif ka irraan akka inni itti uffatanii. illee uffata qorraati bifa 4-3 akkana jira. illee fistaana hizaama qaba. ka gurraachi jalaa kun irrumaan jira jechuudha todhame. kunillee abaayaadhanii. kunillee abaayaa keessaan akka maxaaxaa akka hizaama wahii qaba.
viidiyoo biraa dhufee irra galeera na fakkaata. Hedduu ulfaadha isiniin jedha